أو مالك في الرفني ما نجين كان ما تمشي عمر Hello? Falmata akkam? Akkam nagaame? Nagayaami. Fayyaadha. Dalagaa takkaafiin si barbaada. Dalagaa takkaafiin si barbaada. Mana kee jirtaa mana kee? Dafii qottu amma. Dhufe cumanne eegi bakka. Ayyee cumanne eegi yaa. Ayyee qottu. Seeni. Seena. Alaikum salam. Jirta? Nagaa. Maali jirta mee? Ati ganamaan raftaasa? Sabar idaa kuma kama abuleeti. Irraa kaadana ulee kana hojjete. Isuntu. Maaltu qamaatira si bulche? Maal goona gaawwan gareen takka jirtu irraa qamaaneet marrafnee ka'uu malee. Barri yoo dalagaanis hin jiraanne sababaadhaaf ganama ka'anii deemuun ganama rafuun hiyyummaa miskiinummaa harkifti. Tanis gorsurraan barcaas xiqqeessi hiriyaa warra barcaas goosu haaraas fagaadhu. Wanni uummata keenya kan akkana duubatti hambisiifni maa dhagaye. Wanni uummata keenya kanatti yeroo hunda duubatti nu hafuuf ni beektaa. Dalagaa tuffachuu boqonnaa baay'isuu barcaa baay'isuu. Naaf namni yoo ganama rafuu baatee barcaa kana ofirraa xiqqeessee jijjiirama ni fida. Bar iddoo hojiitti biiroo san nama tokkootu naraa irrate saniifiin si barbaade akkanattiin obsaanii beektaamii saaba keessan. Isaatu amma hunu dalagaan guyyaa lama saniin dalagamne jedhanii isaanii meeshaan ta Duubaa irraa seente ta ammas garee LSE jiru sani beektaami sanilleen akkanattiin ta ruuzaa fi kana kaas akkasii jirti taanis meeshaan Jibuuti irraa seensan gammaa jirti takkalleen ni saabamne gurbaan herrega gubbaa dalagu san akkuma qufee deemee booga ijoollee dalagaan hin feetu obsan qabani tanaatu kana na godheeti. Amma ati obsaa birattiin si ergaa dheexeetii waan tokko laaltee wajjin wanni goota akkasii gaadheetee dalagaan duraanuu gaa nama keetii kana argachuun waan gaariidha. Dalagaan gaa hojiteeti ni beektaati dheexee galma ati herrega san gubbaa dalayda. Saa jiddumaanuu waalli kee jamaal tokko akkamii jiramee naa himi yaabu. Hawa dhimma jamaa kana silaan akkasuma baatee manta garaan oolu ni beektaa. Jamaal moo? Jamaal ni beekta yoo seenaa keessanillee sibiila wal beektanii inni kun gaafa magaalaa kana seenillee sababaa gam tokko sirra goree si bira dhaabbata. Atilleen dachaa akkasan caalu yoo galatallee taate nama gaafa ati kan rakkattee rakkoo meeqa sirra geessan si baasee miti miti. Har'a guddatti daga kana gahee jiraa'u maashaallah rabbi taa'ee da'uuf garuu ani kana waanii siin beeku ati hundumaafuu ammoo dhageessee ilma namaati jettee yoo amtullee si godhe hojii nyaattee galata isaa wallaalini inshaallah rabbiin isinii du'aatatu ati amma kallattumaan yoo rabbi jennee gama dalagaa san deemtee sa'aatii dalagaa kabajuu qabda inshaallah yeroo dhaqeetti hojii san gaggeessaa obsatti naa bilbilee ittiin haa ati san yeroodhaan dalagaa san gaggeessaati jabaadha. هلا وبسا. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
akkam nagaan bultee Nagaa fayyadee. nama dalagaa tokko si argee jira saayifate tokko Okay. isaan si ergee jiraati hoggaa dhufe gaa laalitti akka dalagaa agarsiisi Gara dhiyeessite. Maal akka bunni agarsiisa haala jiru maa'u. Haadhu. herrega dhingada sanii fi gaarollee meeshaan seente jedhanii kan hundaafuu akka datool qixxeessu kuri akkaataa jiru hundaa hojii maal akka fakkaattu hundaa agarsiisiti yoo rabbi jedhe inshaallah Ayyee galatooma. meen rabbi bilamu jiraati dalagaa meeshaa takkaa seenee jedhanii mee niin dubbisaati akkas godhate hayya nagatti arma hin dhufa baramma tokko takka deebeetiin jibruu kadhaqeetiin deebi'a hin dhufa haa jiraadhu Ayyee galatooma. halo ni seente meeshaan akkasii ayyaa anin bilbila mee ittiin bilbila warra birootti bebeeta akka fudhaniin godha ayyee tola nagatti Sena. Salaam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abo? Nagaa. Irta. Nagaa. Wayya. Irta. Ati sila ka khadu bujur. Anuma. Bar an maharawan se khasuma thai. Khasuma se dufanan jinnam bilbilani. Ana maharawan. Akamat. Nagaa. Haya, akamat. Nagaa. Fayya. Nagaa hunu beradar bias gini. Jirta ni badde bo kamale. Awas manjiru ati dabame. Mali hojii tana kam seenuun deetan. Wallahi hojii tana durgumeetuman seene. Durgumeetuman seene ati ture ubar. Dhugaa. Ajaa'iba garuu akkamitti akka seente hedduun ajaa'ibsiini beekta. An kana dhibu abdataa wajji wal beeytanii isa kanaan dura. Abdataati wal beena. Meeqa tasaatan akkaan jeesii hundee wal beekta. Maali waan harawaa jira? Waan harawaa jira? Namichi kun gubbaan nama rabbii keessi kuduraa rabbii nama jaallatu tiri beektaa. Eenyu inni abdataa immoo? Abdataa. Haaya. Maal ta'e? Maal balleessa? Tidii simee tasaatan amma dubbachuun faru beekta. Haaya. Hawaasni hundi irraa bu'a. Abdataa irraa moo? Abdataa irraa. Abdatuma nuti imma biiroo isaa jirru kanarraa moo? Naan galle wallee kabiraa bakka ta'uu isuma kana. Maal godhe abdataan? Abdataa namni jaaliin kun nama miidhu. Bar akkamitti akka hojii yaachuu kana onaa yaabsisu jira. Takkaasiitu obsa qaba. Takkaasumaatu injifatee amala isaa kana hojii yaachuu lafa qabu jira ilaamunaan tanaan. Yaa'u anan gammaatti abdataa wajji takkaa walitti bu'een beeku. Inninis takkaa waan takkallee naan jeelleen beeku walitti hin buune naaf inni. Immoo takka ijoollee as naannoo keenya kana warra galan Useenii fi Khadiir fa'aa yoo beekte as dhufanii as hojjechuu turan asitti immoo haala naamusa hojii hin taane tokko hojjechaa turan sanirratti walitti bu'anii seeruma hojiitiin gaggeesse. Kan hin arge hangammaatti isa malee abdataa nammeenya isaa dhugatti hangammatti argee hin beeku. Sanis rakkoo isaaniiti jechuudha. Yaan akka nama tokkotti rakkoo isaaniiti maaliif naamusa hojii waan hin taane asitti hojjetan naamusa hojii balleessan jechuudha. Inni haafuuti akkam saabni kenkee jamsi numa jira. Jamsi nama jaan kana eessaa fideewwati. Maqaa isaa dhagoon maqaa isaa. Addunyaa tana guutuurraa namni akka isaa jiru. Maal yoo jamsi moo yoo qiyyaa jamsi saahiba kenkee cimaa hin seewwan. Bar saahiba jechuun beektaa nama akkas dura toletti si booda sumaa tolu jechuun beektaa. Garuu inni si dura ni tola. Isitti garagalee nama bira isiin dhufes nama bira. Kana jechuun meeqamii yaadda gisee akkanas fakkaata. Ani hangam beekutti gaa jamsi yeroo ati rakkoo keessa jirtu sanitti nama akka malee si gargaaree nama akka malee si bira dhaabbateedha. Saahibboottan keenya irra caalaa nurrallee isa namni akka malee si bira dhaabbatee saniifuu gaa jamsi keessuma atiif nama gaariidha jeetii yaada akka nama takkaatti ati garuu ni addeeffatta. Maal si godhe oodila na hunda?
Awwa bara jamsi kamiin beekta. haa Bara baadiyyaa haara dhufe anaan magaalaa barsiisan. Magaalaa barsiisan dalagaa barsiisanii amma kun ogaa kana godhata. Naawu kun qabu maaliin geessifi magaalaa. Gubbaa kana gisee ilaaltu. Islaama ajaa'ibaa fakkaata. Garuu keessa kana gurraachomina akka shayitaanaa keessaa buqa. Maaliin geessifi hin danda'a. haa ta'uti ani garuu hanga ammaatti gaa jamsi hanqan isa beekutti jechuudha sirrallee isan beeku nama gaariitti hin beeka haa ta'u maaliif jirta sila ammati hojii waan akkas akkasii kana dura jechuu osoo asin dhufin dura maaliif jirta? Kana dura hojiirra illee jiru ture. Haa ta'u qameetumaan rafee ka'aa jira. Amma akka carraa naaf bilbilee jechuudha abdataanis na yaamee ture. Isa bira dalaguuf illee hawwii hin qabu. Ta'us taa'urra jeetumaan dhufee kun inni naaf bilbilaan dhufee asirra maqaan si bira. Bara namni abdataa jaaniin kunis rabbii si meeshaa yoo siif hime inni kun hojii jiraachuuf hedduu rakkisa. Kanaaf haa ta'u yeroo hanga takkaaf hanga hojii harkannuuti jenneetuma dhufnee asitti hirmaanne jechuudha. Okay, maal seetani beekta? Waan takka waan asi gorsuu jira. Ilmi namaa kun hundi hir'ina qaba beekta? Guutuu miti garuu immoo hir'ina ilma namaa kana yeroo cufa hir'inuma namaa yoo kan laallu taate yaa'u qaama banaa isaa qofa kan madaallu yoo taate nama wajjin walii galuu hin dandeenyu ni beekta? Sanii fi ani akka nama takkaatti jamsii fi abdata irratti illee hammeenya caalaa akkasitti hammeenya guddaan hin agarree haa ta'u garuu ati hedduu hammeeffatta. Sanii fi fuula dura keenyaaf egeree keenyaaf akkuma jalqaba saayibummaa keenya hojii turre jechuudha akka carraa ammallee saayibummaa keenya waliin nu fide namoota hammeeffachuu caalaa hammeenya namoota beekanii gaarii namootaatti fayyadamuutu irra furmaata addunyaa kanaaf. Sanii fi hammeenya isaanii akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Hammeenya isaanii kan beektu san akkuma jiru dhiistee ammatti maali faayidaan keenya maali faayidaan isaanii waan jedhamu laaluu qabna. Hojii kanas jechuudha. Baatii takka baatii lamaaf dalagee waan jedhamu kana dhiistee yaa'u hanqa jireenya keenya keessatti fooyya'insa finnutti hammeenya namootaa dhiisnee gaarii namootaa qofa hanqa hammeenya isaanii irraa dhiisnee gaarii isaaniitti fayyadamnee hojii jiraachuutu nurra jiraata. Sii gala miti? Rakkoon qabu kun bareedaadha. Haalumaa fi amalaa walii gallaan hojii yoo feete umurii guutuu dalaguu danda'a. Rakkoon qabu. Saniifuu bifa saniin hojjechuutu nurra jiraata malee ammati waan akkas akkasiisan dhiisuu danda'uutu sirra jiraata beekta? Ayyeegaa akkasiiti erga dhufteefuu erga mucaan bakka kanarraa deeme hojiin akka malee na baay'ate meeshaan dheengadda taseentes torbee dabre taseentes jirti kaleessa illee meeshaan seente akka tasaa ta'ee jirti saniif herrega kanaa herrega meeshaa amma torbaan kana walumaa gala seentee bifa kanaan dalaydaa gaa achi koodiin achumarra jira kan kompiitaraa jechuudha bifa saniin dalaydaa jechuudha hoodha meeshaan torbaan kana seente maqaa fi herregnis kafaltiinis asirra jira asirraa ilaaltee wal qixxeessuu dandeessa. Guyyaa lama asirra kana dhimma kanaas yaaduu qabu. Okay, jabaadhu bifa kanaan dalaguutu nurra jiraata. Yoo jabaannee dalagne jabaannee bakka guddaa keenya beeka. Teetuu sirraan xumuratan laaftumaan ilaalan harkumaan deemuu qabu barsiisuu. Rakkoon qabu abdataa immoo waan kanaa irra dhiisi maal anaati irraa fuudhaami. Amma si fakkaata malee hedduu beeki ni kenna waan barcaadhaa guyyuu ni kenna abdataan. Sana jecha tana itti yaadin hojuma kan kee qofa jabeessinaan yaa rakkoon qabu kun caalchisnee hojjetuuf teenya. Sa'a hirribaa qofa immoo ganamaan seenuu qabda. Sa'a lama jesti matarra yoon seenne tokko haala hojii kabajuutu sirra jiraata beektaa? Akka isaa bakka jabaadhu.